Sittima konsertii hin deemin konsertii ijoollee Itoophiyaa mana nyaataa Habashaa hin dhaqin. Eessa fidaree yoo inni biddeen Habashaa fa'aa nyaatu barbaada sunaan jedhe. Biddeena ofii keetii bitteefit manatti waxii hojjettaaf yookaan biddeena maashina biddeena bitadhu tolfadhu yoo dadhabde mootu. Amma yoo dukkaana na bira dhufe kinoo dukkaana kenna kastamarri kenna ijoollee Oromooti Itoophiyaati akkam godharee. Dukkaana finnaan ammas jala fudhatte dukkaana fiduun qabdu hojii biraa uumuufii qabdu. Qoy habibi. Dhaggeeffadha nas jedhe mucatu maaliif kana jedhe beektaa mucaan bareedaadha sanuu amma saharaa san keessa taa'ee xiqqoo haganaa ta'e malee osoo akka kennaa kan lafa nagayaa kee magaalaa jiraatte burtukaana mucaan baay'ee bareeda. Ay Suleemanii kiyya inshallah eshi. Suleemanii kiyya. Shamarran hin jaalatti argisee fireendii yookaan jaarsasii faarsan wayi bareedaa kiyya jedhu. Amma mucaan dhuguma bareedaadha mucaan. Amma haaluma qilleensatu itti jira yaani lafti inni jiru lafa dalagaati aduun achitti qorri argaa Dubaayitti si saamanii bannaati eessuma siif hin nare. Ani akkana godha. Kaayiroo kana fidadhu akka. Garuu namni horaa beekte na erga beekta qooy karoora baafadhe kana keessas hima mootummarra siima dhiisitti himani si jammar. Ta'uu faatu Isaa kana dalagatti jira aduu keessa isaa kana moobaayilii nu harkaan qabsiistu tiktookii. Gadheen barfayyaan qabdu waraabdeetti nama ergite adeero gara waataa nafasnuun dhabnee jirra. Rakkanne dhugaa rabbi. Waraabina gisee tokko iccitti haasofna. Akka iccitti isin baas feetanii maa waraabdan? Ila akkana yaade beekta reedi. Hin fida jedhe. Mana bakka Habashaan jirtu hin galchuu biildiingii addatti irra galcha. Okay? Akka filaatti kenna san keessa illee namni hin galle filaatti nama walitti osoo hin taane cheekiin dhuunfaa kiyya kireeffadheetiin hin jiraadha addatiyyatti akka namni keessa seenu fedhu. Innaa bakka hojii yoo deemne immoo bakka hojii deemne silaa wajjinuu deemne waan biratti ilaalaare akkanumatti ilaaleetu madaalee. Shamarran si bira dhuftee sasseeqatu shashaafaduu barbaadu. Barri amma kana koodii wal kennan lakkoofsa dhaggeeffadhu sitti seenanii bitatanii ba'uu qofa. Seenanii bitatanii muudii shamarran lakkoofsatti namaa kennan tokko dhufe dhaggeeffadhu sitti maal. Amma kuni moobaayilii dhame lakkoofsa gubbaa irra sajjalanii fidanii. Huccuun kun meeqa jechaatuma akkana godhanii nachiisa jalatan. Meeqa mee uffannaa aadaa kun gisaa achi garagaltee fa'aa akkanuman. Yookaan immootu uffata tokko barbaadaa ka biyya deemu immoo sadii barbaadaa jechaan lakkoofsa himaa irratti beekisi. Inni yoo araadaa ta'e hin qabata. Si jala baasanii jechuudha. Mucattu bareedadha baay'ee. Mucaan sila amma si taateef malee mucaan lama sadii kan hinaaf. Ani eessumatti qarbiin hojjina nyaatti reeshii dhaqee itti rakkadheera eessa hojii dhaqa reeshii egaa siisteemni akkanaa kun mata addunyaa tanarra jiraata ani eessa hojii. Amma akka itti qabatu sitti hima. Tooftaa amma ati baafatte sana akkuma jirutti ta'ee tooftaan lammaffaa mootu qabaa jabeessi. Qabaa jechuun waan dubartiin takka dhiirataa takkaa taati jedhame ol pilaasii argatuu qabda dhibba keessa. Pilaas waan jedhamu jira. Pilaasii ati argannaan inni waan jedhu lammaffaa immoo maal akkuma ati jette iccitiin akkamitti haasawu. Sirriitti dadhabsiisi akka inni gara biraan laalle waf godhe. Amma ide jaalalaadhaanuu amma jaalalaanuu bilcheesseera bakka yoo sagalee tanteen dhaga'iin bulu barmiidhaanummaan kun gannaan taruun jedhaaniin. Yaa Suleemanii kiyya simumaaf jedhee eessuma dhaqaanummaan jedha wanni man ani hin jenneen hin jiru amma Suleeman jaalala kiyyaan tortoreera sii galtee walaloonni jedhu takka argitee silaati. Maasi. Suudii taa'ee Dubaayitti jaaladhee akkana shorshoraa jira jedha naa nyaattu barmiidhameera jechuusa. Amma bakka dafii baafadhu shortaan si jalaa qoltii mucaa miskiina san hin boottaa gaafa sana. Ana galu yu calli ka ji'a meeqa muluu gali jedhanii kadhadhee dhabe yoo shortaan qaraaf gootee gara biyyaa buuste nagaan asuun haa dhufa. Shortaan yoo qabde si harkaa tura waggaa tokko. Baasaboora hin qabu ispoonsara ta'etti sii fidaa Dubaayif. Eeda silaa waan akkamiin tolu ante. Hin qaba baasaboora. Hin qaba Reedi bira ijaazaa amma buusee kuloo saaraa bira jira gurbaa kiyya ajjeesa jaalalaan jettu. Jabaadhaa jedhin jabaadhaa dirra koon qabu haasaa matanii. Saamadha odoo inni achi hin baane. Odoo inni suutii keessaa bahi saamadha odoo suutii jirtu. Garuu anchi ati dilanyaadha bannaati shama mucaa akkasitti badoo keessatti jaalala kuusee amma laallu waggaa meeqa nama dubartii ijaaruun arganna fakkaate baadiyyaa sanitti. Dhima taaddalte naa jedhika. Taaddalte akka durba duudaa argatte jedhamu san mucaa duudaa argattatti. Yaa Suleemanii yaa rabbi dhugaa godhu yaa rabbi achitti faatee nuyi kan harkaan galaafanne du'aa godhi. Eessatti barteetti Jamaal tachi si dhaqee odoo jennu.
Maal beeka ani waanuma achi dhagee hoy beeka akkuma tasaa koomentii ho'i jalatti waliin qallanne kazzan achumaan fooloo godhe achumaan walirra gadi kenne kaayaaki. Inni illee yaa bareedduu yaa asiin tala arsinaan naan jedhan illee yaa. Warri Dubaay komiin kaafne. Amma namni meeqa kunoo naqaluuf akkana karaa gubbarra na eegan galgala nama nagalcha manatti yoo hojii galu sa'aatii 12 irra achi tarraa. Oh KRC bilbileen beeku. Inde dengad aslin aswam jedhe mana aslititti na waamanii mucattii tana beektaa jennaan inde asaantiin beekame sono jiru akkami wanni akkana kun taamen dhiisu min jedhu seeta akka tasaa lakkoofsumtii yaa qabu na fakkaate natti hin beeknu wayne warra waggaa 10 dubartii ijaan argeen beena jira jala kulo. Ijumaanu yuwaan biraa deesi. Hojii hojjetan. Gaafa argeen nama waan ta'u isaaf rabbitu beeka. Akkasitti amma miidiyaan tokkollee ka salphate fuudhee suuraa kiyya poostii godhee intalli tu singilii jedhani. Hante miidiyaa zamana kanallee waan qoy ani kiyyaara masaayiba kiyya beekta. Ani kiyaarin hamatuun barbaadan amma doo kiyyaar baasi fuudhee dasna jedha ture amma mucaa Usleeman illee kenna. Daa'ima kana sila yoo harka irra gakkaadhinna jala gadi tara mucaan xiqqishu kana amma irraa godha kiyyaari Usleeman okko qumatii nu taatu naa ol jira. Dhageeffadhu. Maal jedhaniiyyuu maali mammaa ka wayii dagadhe kiyyaar jechuun akkas kiyyaar xiyyitiidha xiyyitii beektaa xiyyitii xiqqishuu namni aganagee tutatu fottona asiin nama dha'ee asiin nama baasa kiyyaar xiyyitiidha hin danda'amtu rasaasa nama ajjeefti kiyyaarin maana jalaan tuqqin kiyyaar mootii Dubaayinni maaliif baay'isawee kiyyaari maaliif fuudhuu dide beektaa nutu dhoorke. Warri singilii eenyutti tafa ati yoo fuute eenyutti tafa warri singilii eenyu jajjabeessa jennee hamilee keessanii hamilee warri singiloota. La jechuun indee daa'imni hafuudha jireenya ofii of umriin isaa achiin teertu dullooma deema amma kiyyaarin argitan gaafa Dubaay tana dhufa gatii tana gaa amma guddate yeroo akkanatti bokkokee jira addaan bargaafataa deemoo karaa kan deemu suura bitti agarsiise jechuudha. Wanno isteeta takka jirtanii maali ajmaan ምናምን maal isaa maal eessa jirtan? La kiyyaar tana tanatti qashtiidha safaara ijoolleen Oromoo jiraattu dhaqulaal inni fagaa eessa jiraattan? Gurbattiin gabaabdu malee wallaahi yaanni isaa oli. Kiyyaar koo jawaarti qoodha maal taate sammu ismaartidha. Inni eessa jiraata beektaa Dubaayin bakka qaalii bakka ijoolleen Oromoo bashannanaaf bicha dhaqxu keessa mana qabatee jiraata kiyyaar. Waan nama siin jee kanaaf egaa. Abbaa shamarran hundaa waan ta'eef ijoollee hin argu achitti inni nama takkaan waliin argu kiyyaar adda fi jiraata wallaahi adda fi namarraa fagaatee suuraa hojii kaatee hannaadhaa kana jiraata inni suuraa hojii kaatee asaanti wallaahi hin kaa'ee hin beeku argeetu hin beeku guyyaa takkitti bicha arge kiyyaari baga hojiin ka'e akka sargi milkii kana harka seera kaatee naan shayxaana gurbaa baguma gattaa'ikaa saayiba kiyyaa mi'an harka namarra kaatee nagaa namaan jennaan dhumate mawduu an ta'a. Wantee waa xiqqee deema namicho. Maal isa uumama ta'e I don't know yoone waan nama laaffisu wayii qaba kennama natti fakkaata. Salaamu alaikum namaan jedha. Kolfaatumaan galgala waalaikum salaam jettaan deebiin isaa galgala waalaikum salaamiin galgala. Sa'aatii sanitti yoo maal jedhaniin yeroo inni harka akka godhu sa'a. Ittuma kalaa'uu dhabuudha hadeeda jechuun ni qabda kiyyaara jechuun wadaabaddu koy yoo kaargollee ta'e kaargoo na ergi malee. Anu kaargoo fi yaa'ii gargadha maal godhaa isaan na ergeedhaaniin hin deebadhee jiraamti waa hunda argaa ola bakka mara deemu. Baana yoo akka tasaa namoonni biraa waa irraa barataniif kiyyaariin kenna. Garuu jabeeffadha dhugaa rabbi jabeeffadha ishee. Isuma isin yoo yaadnu irraa fagaannaa ka isa rakkoon qabu amma tiyyata namee akka gara tokkotti laaffisu reedii tapha obbolummaa keessatti. Akkami siifinu yaa mimee amma hin jira hojiirra jira. Amatti siifidha Dubaay nana siifidha Usleemani. Usleeman amma hojiirra jiraatu noolu maal beekama akkuma jedhan san ijaarsa tare. Garuu si waxxaree jaalalli isaa murteessan jaalala si waxxarraa rakkoon qabu jaalalli isaa. Ani akkanatu narraan hojii kuka'ee maal taate isaa tisheertii isaa baadhee deema mukaddaa isaa baadhee deema yoo manatti galu manatti hin galu bakka hojii deemu hojiin deema. Mee amma tisheertii isaa as kan dhugaa dubbatta. Wallaahi nagarree tisheertii isaa wallaahi dhuguma. Argee jechuun amma qabda jedhe amma yoona gurgurte. Wallaahi inni tokko isaas kenni lafeetii itti argisiisa. Gurgurtee jirtanis.
Wallahi gurgurre. Ati cakka dhaga'ee jira ati cakkaan jira nama fireendi kiyya jaarsa kiyya jettuu shurraabii isaa shamarran biraatitti gurgurta. A'uudhu billahi. Wallahi gurgurre baate na sarvisii qoy kilo fidaarti wucatti. Musliiman salphata shurraabii kiyya warra biraa irratti arge gurgurameera. Amadani ilam oso birri shantaman dalagaa memmu t-shirti takka birri shantaman dalagaa birri shantaman jesto birri kuma shangudha ina kenan t-shirti isaan gurgura.